jaalala jedhanii garuu jaalalillee kana hunda akkana hin godhu. Jireenyuma yookaan birrii nyaatamu waan garaagaraatiin obboleettiin ta'e akkanatti miidhamte. Wallaahi nama tokkorraa barnoota fudhachuun ni danda'ama. Yeroo baay'ee wanti kun asirratti deddeebi'ee dhagahamaa ni argama. Kaayoo biyyaa baaneef wallaallee kaayoo bira qabannee deemutti jirra. Kaleessa wanti biyyarraa baaneef jireenya keenya fooyyeffachuuf haadha abbaa keenya jireenya fooyyessuudhaaf malee wanti kushiin arabaa keessa dhaabbannee halkanii guyyaa wallaahi dhaabataa jiraannuuf yookaan heerumaa fi namni biyyaa bahe yookaan namni jaalalaaf biyyarraa bahe hin jiru. Wanti hundinuu karooraa fi kaayoo qaba. Maaliif biyyaa bahee jechuu wallaallee wallaahi rabbi of nu haa beeksisuun jedha. Rabbani wanti biyyarraa nu baase maali? Wanti kushiina arabaa keessa wanti shintibeetii arabaa nu dhichiise maali? Waan jennu kana wallaalleetiin wantoota garaagaraa nurraa mul'ata jechuudha obboleeyyan kiyya. Awwaala kaayoo biyyaa baaneef beekuu qabna. Egaa kaayoo biyyaa baaneef beenne ammoo wanti kun nu mudatu. Wanti haadha abbaa keenya dhiibnee obboleessa keenya ka jaalannu dhiisnee ka abbaa manaa qabu abbaa manaa dhiisee ka ijoollee qabu ijoollee ofii lafatti gatee biyyaa baheef jireenya ofii fooyyeffachuuf. Kana keessa gadaantummaa biyya namaa keessatti maqaa biraatiin waamamaa uffata gadaantuu uffata kushiinaa namaa keessa dhaabbata. Mee jireenya akkamiitiin namatti toleetiin waan garaagaraa asirraa mudhiifna obboleeyyan kiyya. Jiruu gaarii jirra mana arabaa kana keessa. Yoo tokko abbaan rabbi laaffiseef akka gaariitti jiraate tokko ammoo gadaantummaa keessa jira. Tokko ammoo maqaa shagaalummaatiin waamamaa jirra. Maqaa keenya jijjiirannee uffata keenya gaarii mulqannee uffata kaddaamaa jennee uffata kaddaamaa uffannee jirra. Kanaaf obboleeyyan keenya wallaahi warra kaayoo biyyaa bahee wallaalee rabbi nuun taasisine mee waa walirraa haa hubannu. Yoo nama tokkorra waa mudhatan ufaa eenyu ufaa wallaahi eenyummaa keenya haa hubannu. Ani wallaahi hedduu natti dhagama waan tokko yoo asirraa dhaga'u jechuudha. Maaliif akkami kaayoo biyyaa baaneef wallaalle akkami kaayoo biyyaa baaneef wallaalle wanti jedhu baay'ee natti dhagama. Rabbiin wallaahi warra waan biyyaa bahee beekee dalagatee biyya ofiitti deebi'ee jireenya gaarii jiraatu rabbi nu haa taasisu isiniin jedha. Isinirra dheeradhee dhiifama. Akkasii jajjabaadhaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya qaqqaalee. Namni waan isa mudaterraa jechuudha. Mudannollee ka qabu jira beektaa. Mudannoo ofiillee kaasee gorsa walii dabarsuu dandeessanii. Maaliif? Amma wallaahi wanni garana nyaatu shamarran teenna biyyaa wayita baatan tokkoffaa nama biyya harummaa kanatti nama afaan isaa hin beekne bira dheeytan jalqaba wayita biyyaa bahe namni afaan hin beeku. Afaan arabii amma fakkeenyaaf biyya arabaa kana gaafa dhufu afaan arabaa kanaayyuu hin beektu. Waa meeqa arrabsamtee majnuu namaan waa meeqa siin jedhanii afaanuma kanaayyuu hin beektu. Rakkoo hedduu keessa chaalenjii hedduu keessa dabartee gaafa silaaf barte dhaytee kaayoo kee ka biyyaa baateef sana osoo hin guuttanne yoo dhiira afaan buute dhiirri bara kanaa jechuudha. Anilleen ilmoo dhiiraati. Ilmummaan nama yeroo ammaa kanatti jaalaloonni jedhamu iyyuu hin jiru. Kaayoo chaalenjii kee waan biyyaa baateef san chaalenjii keessa meeqa keessa baatee silaa sa'aatiif jijjiiruu qabdutti yoo dhiira qofaan buute maqaa jaalalaatiin rakkoo biraa keessa seente jechuudha. Biyyaa kabaa haniif shamarran hundi keessanuu yoo dhugaa isinitti hima. Ollaa keessan dhiira meeqa bareedaa ka jaalatu meeqa biraa dhiiftee biyyaa baate. Maaliif biyyaa baate achitti bara nama sanitti heerumuu ni dandeessa. Maqaa jaalalaatiin jaalalaan fedhiif yoo taate isa waliin akka fite ta'uu ni dandeessa. Bara biyya kee keessa teettee jechuudha. Maatii kee bira teettee ka'ati biyyaa baateef abbaan kee waan qabu sitti gurguree yookiin maatiin kee waan qabanirraa guduunfatanii sitti gurguranii na jijjiirtaa of jijjiirtaa bor maatii ollaa keenya ol na goota. Ifillee anallee ollaa keenya ol gootee nu jijjiirtadaniiti. Gammachuu akkasiitiin gaafa hireen akkasii si dhuftee gammachuun biyyaa baate gaafa biyya ormaa kana dhayte duuba gaafa xiqqoo lafa barattee waa daddalagdee dalagaa eegaltee arrabsamaa barsanuyyuu mana fincaanii mana namaa dhiqaa
achitti nama ergamuun walumaa jechuudha. Ilmi namaa nama ergamuun rakkoo guddaa. Of jijjiiruuf jecha nama ergamtee gaafa diqqoosit lafa barattee afaan barattee waa harkatti qabachuu eegalte gaafa jaalala jettee kaayoo keessan dagattee gara biraatti mayitu jaallaafti gorte sun kaayoo keessi hin beeku. Si nyaachuuf mallaqa kee nyaachuuf onnee tee qofa miti. Anammoo wanni mucayyoo tana miidha wanni mucayyoo tana maraacha jedhanii walii godoofan jaalala qofa natti hin fakkaatu. Shamarran hedduutu mallaqa nyaatamu. Dhala dubartiiti namni fedhii ni qaba ilmi namaa bara fedhiin kun si dogongorsiisa sirriidha. Akka fedhiin teessiin jette san hin deemin akka qalbiin teessiin jette hin ta'in. Fedhiin har'aatiin fedhii jala baddutuun jireenya kee balleessiti wallaahi wanti hunduu gaafa sitti dhagamu qaba. Har'a waan hunduu salphaa sitti fakkaachuu danda'a. Yeroon sirraa deemaa tokkoffaa biyya ormaa keessa hojjeteetu dubartiin tun jechuudha. Intalli dubartii yoo yeroon heerumte irra gaariidha. Tokkoffaa yeroon kee yoo achi deemi gadi bu'aa deemta. Wanni ati dalagatu kun yoo walirra bu'aa si hin deemne rakkisaadha jechuudha. Rakkoo hedduutu sitti as deema. Ati wanni salphaa sitti fakkaatti garuu osoo ati hin beekne wanti ulfaatan hedduu si as deemi. Ati nama ganaa bultii ijaaratee ilma godhatee jireenya hedduu jiraachuuf deema. Fedhii har'aa kana laaltee wanti xiqqoof jecha. Lammii Itoophiyaa bira taraniitu yeroo Baangaalii fi maal jedhanii nama biraa waliin suuraa magarragaanu hin dhufa. Dogongora akkasii keessallee jirtu jira. Yaa ati ilma namaati ilmi namaa kun kaayoo qabaattee biyyaa baatee walaa kaayoo kee kabii waan bashannansiisa waan yeroo kee haga rimis qabu gaggabaabsa warri jalaa galfata gurullee carraa kenninaa kan sheer koppiliin godhaa warra jala jirtan ani sanyii hojii isin dubbadhaa. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقام سجلين كيا Ini dah garbat, ini dah. يا مجايو تنقويا أرمو قدي أمين اتفاقاتي فيديو نين بيقوني أرمو قدي فمي أنش دويتي قدي تري باي نمو قدي سا والله باي تكو نمو قدي سا ميتين تنقو أتيما إرادو بچار جرتو كانتي جزاك الله خير رب جزا سياقا فلو ni haga video kuni gorabame gadifame angaro ga tiktok ya gesen simat wan shira dubacha jira so amwaye je tuni miyatti tana oromo jedani garu e diganni si oromo ni fakati garu amwaye si gafatan keessatti wata ko so amwaye je tahasub si ati Apaan barbaade jiru irraa dubbadha. Ammoo meetii ta'an lafa isiin jirtutti yoo maatii argamne garuu maatii itti argamne dhaadhanii akkasiin yaalamtee jechuu yaalamtee yaala argattutti asirraa bahee irraa dubbatu namni irraa dubbadhati jazaa kan laafeeran. Anamma dhugaa rabbi dubbachuuf jaalala qofa jaalala illee si maraacha. Mucayyoon tun rakkoo ofii hin ibsanne laa waan kana jedheef osoo rakkoo itti akkana
akkana na godhe akkana godhe rakkoo isiisan jedhe mucayyoon suuraa agarsiisu malee suuraa namichaa mul'isu malee maqaa jaalalaatiin akkana taate mucayyoon bira jirte waan isin mudate jaalala qofaan waan marattu natti fakkaatu jaalala keessatti waa hedduutu jira maqaa jaalalaatiin waa hedduun irra dalagamuu danda'a. Shamarran teenna eeggannoo godha. Akkasii namni biraa galatoomaatiin daakuu rabbi jazaa siyaa kafalu maal turraa nu dubbadhu jedhee maali jedhanii koomintii jala haasaa jiranii. Warra jechuun warra akkana kana akka jechuun ijoollee teenna nyaatee maraachee jedhee atirra dubbadhu rabbi jazaa siyaa kafalu jazaa kallaa feereen. Falfala jedhamee jira. Yaa kee falfalallee ta'e garuu maqaa jaalalaatiin amma wanni suuraa mucaa jaarsa fi qabatte. Nama jaalatu. Jaafat dubbatu. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ega ma bareedar ma yaanni keessan gaariidha waan deeggaramu qabu hin jiru. Rakkoo nama keenya muka inni furmaata dhabu rakkoo nama keenya kan inni furmaata dhabu fi amma shamarran tokko kan rakkatee dhiirri tokko yookaan rakkata namni kun achirraa buusee yookaan feesbuuka irraa jala eenyu godhata yookaan tokko isaarra eenyu godhata ittiin laayikii koomentii argachuudha. Gara caalaan kan inni irratti hojjetamaa waan akkanaati malee rakkoo namaa furuufi miti. Yalla kanas dubbadhaasin kanas shabakaa nama kuraadha. Akkasii galatu. Dubbadhaa kanas isinumti. Namni beeku jira. Aye. Lafa Nam tokko koomintii kana jalatti koomintii kana jalan ijoollee wayii as jalatti koomintii jalan naa deebiseetu Suudi Arabiyaa jirti. Oke, amma zimmee wanta baay'ee jira wanta jira biyya ormaa kana. Na karaa baay'ee miidhamarra ga'uu danda'a. Maadaamiin baandee ta'uu danda'a. Hin beeknu zimmallee wanta kana haasa'uurra karaa shanittiin fayyuu dandeessu yookaas nagaa isheetiin deebi'ee fi maatii isheetti kakadhaa qaltuun uumamuutiidha malee wal gargaarree wal gargaarramne fayyisnee maatiitti deebisuudha malee faayidaa tokko hin qabu. Jaalalaan akkas taatu. Maalin akkas taatee faayidaa tokko hin qabu. Amma isheen amala isheen jirtee hin dubbannetti waan soorratti isheen ibsattee beekuu hin dandeenye. Yaa dhugaa keeti. Malee zimmannee waan nutti fakkaate ofumamatti dadhabuun keenya faayidaa tokko hin qabu. Namni kan inni gochuu qabu yoo jiraate walta rabaarra deemucaa kanaaf nagaa ishee deebisuudha. Magaalaa gahaallee akka isheen argattu gochuu danda'udha. Garin irratti
Koomenti jala suutii jirti. namni waa hedduu haasa'a walumaa galatti hawaasa mucayyoo kanaa beekuudhaaf bakka hedduudhaan dhugaa jiru beekuu hin dandeenye wanni an arge viidiyoo irratti jechuudha suuraa mucaa nama kana naa barbaada kanas suuraa isaa harkatti qabattu nama sana akka jaalatu suuraa gaadha namni sun akka jalaabatu akka namni sun namni sun garuu jaalala qofaan immoo jaalala san keessatti waa hedduun isiin fayyadu qorannoo guddaa barbaachisa. Namni kun eenyaan waa'ee mucayyoo kanaa beeku isa gahaa namaa kennu hin jiru. Kanumarra dhaabadhee shamarran biraa of eeggannoo akka godhan. Kan jedhaa jiru kana neetwoorkiin kiyya ta'ee keessan ta'ee hin beeku sagaleen ni jijjiira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarin dubbat dami. Aduh, sekarang GPS di sana itu salam. Tapi udah kan ma to na bata jere wallahi sura isi dura kan sura aja. Me na ifsa Malayan salam ma wajji ni esa jitti makai tiyo nan di beitan. Asik saja itu. Mereka dan lili tolanya kamu kasihkan rawa-rawan agesan sana tinggal ki nawat tinggal ki mana rabati kasati malia pamana si ada fude jannan sammuni si akasta erga hiike ji'a sadii jette nan beekaa jette intalli nan hordofaa ture guyyaa jechuudha. Amma akkasitti amma tokko dhuftee isiin gadhiifte sun immoo iyyuu isiin gadhiifte immoo namicha tokko karaarraa arginatti fidee amoota akka kanaan qunnamee hin beekuu. Rabbi jedhaatti birmadhaa jettee viidiyoo boosee gadhiifte kuni natuu karaarraa qabee natti finnaanan qaama siirraa dhiqeffatarraa jijjiiree akkasitti waa hin nyaattu waa hin dhugduu jette. Isii eeganii intala sana waamanii viidiyoos baasii jedhaniini. Amma raftee jirti waa nyaachuu diddee raftee. Afachaa jette amma tokko dhufanii ijoolleen isiiruma rakkoo qabdeedhanii isiirraa dubbatanii gaaddanyaan isii dhufte ijoolleen kun musliima amaariffaa isaanu malee jechuudha. Namni itti dhiyaatu yoo barbaaddan maatii haadha siinan dhiyeessaa jette hindidaan ijoolleen isiiraas fudhachuu lakkoofsa barreessite lakkoofsa biyyaa hindidaan fudhachuu mucaan kan jirtu garuu Suudi Arabiyaadha. Amma kana saamaa jiru bakka lama bakka saditti kan hin dhagahee araba fudhatee galee jechuun dhaga'e. Inni sira karaarraa qabee fide nama keenyatu geessee nama keenyatti kenne Itoophiyaatti jechuudha. Amma immoo kana saamaa jiru araba fudhatee galee. Arabni Itoophiyaa harkaa fudhatee galee moo Itoophiyaa sanatu araba bira jirti kana qulqullaa'eeraa kun. Akka viidiyoon si gadhiifamee nan hordofaa ture wallahi mucaa kana jechuudha. Amma ijoolleen ka bira jirreettu sunoo
kabirra jirra dubira jira kan jedhan suni lakkoofsa erganii ruufi keessaan fooloo walii deebisanii lakkoofsa nu ergi jedhanii naanaasoftuu jedhaniiru. Firri sitti argameera, ollaanis sitti argameera, namni hunduutti argamee jira. Amma immoo foolootiin gurrachuudhaaf iyyee araba fudhatee gale jedhan immoo inni maariffaan haasa'us araba fudhatee galee jedha. Na dhibee ana amma garuu. Furmaatatu amma mucayyoon viidiyoo waraabde Amaarami ijoollee Habashaa wayii na fakkaate afaan Amaariffaa soiti. Ijoollee Habashaati Amaariffaan haasoftiin talli. Garuu isheen afaan Amaariffaan dubbataa jirti. Gwaddanyaan isiis dhuftee Liibii irratti Amaariffaan haasoftee gwaddanya eegaadhaaf yaallachuu ምንም ነገር እንዳታስቡ. Waa tokko yaadinaa gwaddanyaa koo bira jirti Zeed jedhamti Zeediin bira jirti jette gaalaa. Digalee. Inna Komo dhufte Nasiimiin Suudii keessa Riyaadiin Nasiimiin jirti. Nasiimiin keessa garuu sa'aatii sana waqta asriiti jechuudha la. Waqtii salaata asrii akka Suudiitti jechuudha. Asrii salaata booda kun kan himamaa jiru jechuudha. Digalee. Sa'aatii sana intalli bira jirtullee abadan mucaan hin badduun bira hin jirti gwaddanya bira jirti jedhame kan jirtu Riyaadiin keessa mucaan Nasiimiin jechuun asii kun Riyaad jechuudha. Mucaa kana garuu bakka jirtu Suudii keessa barbaadu namallee bakka kanaa bakka sana mucaan kan jedhamaa jirtu suuraa abbaa manaa kana qabdee jirti kan shaahida ragaa baate waliin turre mana jaazaa Nasiimiin jette. Lakkoofsa barreessitee kan biyyaa barreessitee kan asii barreessite harkaa fuuchuu didan. Itti kennuu didanii? Lakkoofsa sasiin barreessitu harkaan fuudhan warri suuraa mucaa fidanii asirratti maxxansanii irraa haasa'an lakkoofsan fuudhan. Ittiin daldalachuu bakka isaan amma fooloo ittiin guddifachuuf ajandaa godhanii jechuudha. Waan kana ittiin daldalachuuf. Ajandaa godhanii isa siin lakkoofsa maatii barreessitu hi'i. An adaadaa kooti man tokko gallaa gibbii tokko gallaa Suudii dhufuu siin barreeyan an Dubaayii nan jira jetti tokko. Yennuu siin lakkoofsa Suudii barreessitu lakkoofsa Dubaayii barreessitaa jedhaniin. Jarra maaraa kun jechuudha. Ijoollee kiristaanaati. Mucayyoo ma jalqaba viidiyoo gadhiiftatu waraaba? Qoy. Laa isii miti isiin viidiyoo gadhiiste qophaa. Kan biraatirraa waraabe kan biraa akkuma siin viidiyoo gadhiisteen daqiiqaan furrachumaa waraabanii. Akkuma siin viidiyoo gadhiisteen asrii irratti jechuudha. Jarra viidiyoo isii barbaadan isii barbaadnaa jedhan gwaddanyaan isii dhufte isii shakkinaa gwaddanyaa koo bira jirti mucaa wanti isiin badduun jirtu watteen. Isiidhumaan nufa baaftu malee isii sanaa lakkoofsan erganii isiin sun biizii taate jedhanii hin deebistu siin viidiyoo gadhiiste. Deebisuu diddeedhan. Sun eegasii deebitee viidiyoo gadhiifte illee hin garree laayivii irratti illee hin garree ani illee isii sanirraa dhugaa jiru hubachuuf baay'ee eegaa ture. Fooloo illee godhee viidiyoo jala hordofaa ture. Laayivii illee baatee waan jira uummata hubachiiftee eegaa ture garuu irra deebitee waa'ee mucayyoo hin dubbanne. Namuma gara biraa jiru. Gwaddanyaan simmoo dhuftee nu bira jirti jetteetti as musliimalaa dhuftee jechuudha Amaariffaa haasoftee. Zeeddiin bira jirti gwaddanyaa keenya lapheen baatinaa jette. Garuu hadda mucaa kana immoo nu fidde. Mucayyoon amma Suudii jirti jechuudha walumaa galatti. Walumaa galatti mucaan Suudii kunoo Riyaadiin jirti. Riyaadiin Nasiimiin jechuun kunoo asi. Hin beena. Suudii keessa jirra jechuudha. Isiin beektus immoo ijaazaa waliin gallaman tokko gallabbaan mana asii eda fuudhee jennaan akkanatti mataan isii qasxuu qabme jettu kunis nan beeka jette erga walii kan ji'a 3 jette abbaa manaatiin. Waa hundamaa ragaa waa hundayyuu dhiyeessiteetti jechuudha. Isiin sun garuu jecha isiin fuudhan nuti waa dubbatte asii gadi darbatan inni waa dubbatte gadi darbatan mana keessa. Maaliif egaa wanta akka kanaa walirratti akkas dalaguun fooloo ittiin guddifachuun kan qabnu rabbiin waanti ne maalluu godha fooloon kan hojjetan rabbi nagaan nu haa nyaattisu. Salaam alaikum. Wallahi carraa akkanaatu jira. Kana hunda eeggannoo godha. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wallahi qalbiin nama goote bakka
Mucaan eega Suudi Arabiyaa beektaa jaalalti waa akkana naman gootu Suudi Arabiyaa tana keessa waa meeqaa jira. Mana Arabaa daytee namni yookaan waasi godhee yookaan si jeesuun mala amma mataa hijaaf kalee dhaqee Rabbi khaliqa makiinaa namaa sadii cabsine lubbuu tana na hudhanii ani shaadaa qabadhee akkasin rabbiin kaanii na baase dhiira afurii namni aramni si fuudhee akka fade si godha. Namni tokko biyya namaa tana keessa yogguu dhufte jaalalti kan naman guutu Suudi Arabiyaa keessatti. Akka Arabaa sitti taphata malee jaalalaa fi miti. Arabaa waasi godha amma mataa hiyyaaf. Si galee wallaahi billaahi Rabbi khaliqaa to sinna deebise ani khafana tokko dhaba. Rabbina sinna deebise khafana tokko dhaba. Galee jaalala miti. Suudi Arabiyaa keessa waa meeqaa jira amma waa meeqaa deemu jira. Wallaahi billaahi mataa hiyyaaf namni ammani. Wallahi ni jiraa ifu mataa hiyyaafuu itti jiraa. Ni jira ijee mutaytu tinjiru maaliif jee lubbuu tana sawwaayiticha oduu sawwaayitichi na waliin naqin sawwaayiticha na waliin naqin sawwaayiticha irraa makiinaa fuudhanii ani mana na ol darbanii makiinaa namaa caccabsanii makiinaa sidii caccabsanii rabbiin asin nu deebise. Sigalee waan akkas taate wallahi jaalatanii jaalalaan hin taphatinaa jaalalaan. Dalagaa seentee adu sila. Dalaala gaafachuu qabdan kaa inni akkasii duruma jira wanta akka sanaa. Dallaalli dhaggeeffatu dallaalli ansi ergee sin beeku sin jajjawala si jalaa gachufatu. Abbummaan fedhe jawala jalaa gachufatan. Abbaa argeen dalagaa tani dhabdee lanii deemu. Wallahi billahi. Warra Arabaa ummata Arabaatu akkasii godhe ammasii kalees. Ummata Arabaatitti akkasuma godhe sawwaayitichalee makiinaa namaa sadii caccabsanii eebbaan. Makiinaa namaa sadii caccabsanii eelesallee makiinaa irraa fuudhanii ulfii irraa fuudhanii humnumaa irraa fudhatee makiinaa sanii sadii caccabsanii eebbaan. Oh my God. Wallahi jarabar rakai jalan jena namni si udes fa si jensa si ude fa mana san singete way si dire si marache wame kana mo godaramni Rakkoo hedduu jira if eeggannoo gochuu qabni shamarran ta'e obbolee. Amma ni makkamata yaadatti Saudi Arabia kaitanii dalagadda je injira biyyumatti galaafin deema malee Saudi Arabia kaitanii dalagatan an haftee jirti amma wallahi billahi Anamma mucayyoo tana jaalaleedhanii suuraa namicha kana argaa jira. Suyyoo an jechuudha namni kun yoo miidhe malee namni jaalala qofaaf hin maratu. Mucayyoo yoo jaalala taate amma mucayyoon jechuudha miidhama kana jaalachuu dandeessi. Wanni kana si shakkisiisu jaalala jettee jirti mucayyoon ta'u irraa viidiyoo waraabde illee suuraa isaa harkatti qabate mucayyoo illee jaalala keessattuu namni kun jaalala qofa hin taane waan biraallee miidhuu danda'a. Ibsachuu hin dandeettu mucayyoon maqaa fiituun himna hin himatu. Waan isii irra gahee akka dubbachuu hin dandeessu. Jaalala qofa jedhanii bira ta'uun namni jaalalaaf marate jedhanii shamarran ta'een maali rakkoo if eeggannoo gochuu qabdan. Namni maqaa jaalalaatiin daabu meeqarraa guurratanii ala gaddarbanii itti taphachuu jira dhiirti. Wallahi jaalala jammale namaan namatti taphata malee jaalala miti jaalala micaan akkana taatu hin jirtu dhuguma rabbii walii muudhaaf nuti kun wal beena shamarran jaalalaaf akkana hin taatu micaan. Baay'ee nama gaddisiisa. Amma Quraanni itti qaraamee faleen tokko itti falamee yoo antini dhaatlee ta'e yoo harka yoo maalillee ta'e qorajitti barbaadamuu yaala qaba. Amma bakkuma siin jirtu yaafatanii mucaa afaan lafaan luufiidha malee wanti maaliif ta'e jaalalas ta'e harka namaas ta'e waa harkaa fuudhamees nuu ta'e mataa mucaa nagaa godhanu malee. Abrish keeraasin barbaada ittiin warri fooloo qaban maladaan isaan waa abrish keeraa fa'aa turanii uummanni
akkanatti waaqa kadhachaa turanii akka ittiin mucayyoo kadhachaa turanii gooddanyittiin isa achuma jirti. Gooddanyittiin baay'ee nama bayeetti nama rabbi sodaatudha. Rogaan haasofti bilbila himuudhaan irratti bilbiltee dadhabdee macarrashaa randoom akkaawuntii duwwaa tokkoffaa tiiktookii seentee na mucayyoo tiree fooloo goonee hanga 1,000 ammas deebi'ameetu viidiyoodhaan mucayyoo nutti argisiisuu hin dandeenye achumaan dadhabee tan achi bahanii hanga naannoo sa'aatii 2 wayitirra taa'anii uummanni irratti dadhaba.